Obbo kan biroo artist Qamar Yusuf Waaltaa TV irratti komii dhiyeesseen magaalaa Adaamaatti mana jireenyaa abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa obbo Dinquun fudhatamee jedha. Dhuguma fudhattaniis? Dhugaan akkana ta'a. Qamar yeroo buumaddiintu fida biyya alaatii Qamar Eeliyaas immoo siraaskaajii ta'ee dhufe ani Qamar hin beekuyyuu duraan. Qamar kuni mana haadha kiyyaa fi ijaara abbaa kiyyaa fi ijaaraa jedhee nagaafate mana barumsaatirraa hin muree fi kaareemetirii 180 baay'ee xiqqishuudha. 180 gizee lama abbaa fi haadhaan godhee na biratti ijaarradhu anis of dura haadha kiyyaa fi ergaati abbee keetii asii haadha keetii asii jiraatte si cinaatti ijaarradhee mana barumsaatirraa hin ofii kiyyaa mureetoo kenneef tokko jedhee obboleessa koo. Manuma barumsaa kaartaa qaburraa inni kaartaa kana hojjisiifadhu muriitoo mazzagaajan kiyya naa sabasabu gara kanatti kee kana siyaa godhu jedheetiin kenneef mana barumsaatirraa muree. Yeroo kana Qamar kun maal na godha sitti fakkaatee nama biraatitti gurguree namichi sun dhufee chikaalii gibbii kiyya keessatti takkalee jechaadha. Meeqa obboleessa koo jedheen namichi kuni abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi ijaara jedheetiin kenneefi oduu inni sitti gurguruu beeke in ta'u gibbii kiyya keessa akkamittiin kennaa bootaa kaartaa qaburraayi kan kenneefiin jedheen. Yeroo kana namichi ani meeqan hin bite jedhe kan inni bite irratti birrii 200 ida'eetiin namicha san irraa dhufee bite sirfii malee sittiin gurguru Qamarnatti gurgure jedhee dookumentii isaa irraa fuudheetiin birrii isaa kan Qamar irraa fudhate irratti birrii 200 ida'ee namicha gibbii kiyya keessaa baasisiise. Kanaammoo ragaan kun hin jira fuuldura mana kiyyaati kaareemetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kan kaartan lama ani kaareemetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleessi kiyya tasaasaate jedheetiin namicha sanii birrii 200 irratti ida'eefi kan inni Qamar irraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetiin irraa fuudhee isaa birrii 200 irratti ida'eefi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetiin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis motiive. Kanaaf obbo Dinquu kanaaf akkama isin jettanii isa kanaaf dookumentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyanka hayyee unfaan ragaa dhiisito namichi natti gurgure san kan biraatillee guddaa'ii kana wajjiniin ficcisis kaartaa kana deebiseetoo kaartaa amma Qamaree fudhate kana tarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiiseetoo haga amma amata jaaguute jaamoo 7 guute. Sigalee anaagasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada. Jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuufi dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsaan. Ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an. Hin shakkinaa jedhin saba koo ani dhugaadhaafin ejjedhe. Ani dhugaadhaafin morma malee dhugaafin du'a malee ani Qamar obboleessa kiyya maaloo ergan akkas godhees bee ani Qamar ergan balleeche maaloo kanaan na baddaltee oggaa jedhe bee dhugaan oggaanatti mure ani Qamar obboleessa kiyya dhiisi nama biraatiifuu nama du'u. Ani garuu jiruu kiyya irratti akka Qamaritti namni qarqaare lafa kana artistoota baay'ee qarqaare jedhanii Dinquun Qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Kanu. Gama biraatiin ammoo namoonni tokko ammas himannaa isaanii dhiyeessaa jiru gara Waaltaa TV irratti ka fakkeenyaaf Aadde Asteer namni jedhamanis akka himannaa dhiyeessanidha. Isinirra jechuudha. Maali sababni himannaa kanaa? Maaltu maal ta'e inni kunoo maali? Laali mootummaan amma kan godhaa jiru warra ani xiqqoo walitti bu'e ani bee nama amata 28 guutuun nama nagade amata kurnan har'aa hawwallole amma kan an amma Aadde Asteer jettoon amata kurnan har'aati walitti taasofna waa'ee amata kurnan har'aati laal. Warra ani mana murtiitiin irratti raggaasiseetoo seeran ala baasise oduu
kuni mana murtiitti irratti indagana propaganda adeemsuun wanjala tokko jedhe laal wanjala han hojjechaa jiran garuu seerri hoggaan jiraatin ani wanjala jedhee dubbii bichaa ta'a galee kana wanna ta'eefi wanjala hojjetaa jira jarri kun ani immoo dhiisu seerri innuma dhufa seerri sinuma jira ammasi seera jirutti fayyadamee mootummaatti nan iyyadha kuni maqaa balleechaa bochaa oduun ta'e zarii balleechadha hanarratti adeemsisaa jiru galee zariitu akkan ani ol jedheen deemnillee na godhuudhaaf na ashamaaqaquudhaaf wanna hojjetan garuu ani wanni namoonni biraa dubbattu akka tisiisatitti ishii ilaala ammas garuu saba kiyyarratti ani takka harka akkas jedheen beekusi hin jedhus of duras hin barbaadu asteertuni adaamadha jiraatanii warri jarri kun amma hunduu Kanaadaa keessa jiraatan jarri kun ani kan beeku obboleettii ishii Gannat Qaxalaa kan jedhan amma kan Torontoo hoteela qabdu hoteela guddaa kan qabdu ishiin raayin daa'ima takka dhalchi daa'imti sun maqaan ishii Jiituu Dinquu Dayyaasaa jedhamti eegalee yeroo kana haati jiituu sun Gannattanaa fi dhirsashii sab kan jedhanii walitti qabdee hojii qabda gurguddaadha kennii fi naan jette haati jiituu sun ani immoo micayyuu matiyya jedheetiin ka micayyoon tuni gara shiitiin waan dhufteef dhirsashiitii fi inni piroojeektii gaarii qabatanii dhufan yoo dubbatan akka hojjetan namichi injiinara dhirsishii nama hojjetu ishiin tuni afaan bichaa qabdu tokkoffaani kan goote maal inni sitti fakkaatee dhuftee piroojeektii kanan ijaaraa jette anis soodaree ijaaran jira hoggaan jedhu maaloo ani siifin fichisiisee tagaxaxabii beeksisii hojjedhaa jette akkuma ishiin jette san mana meeqa 20 duraa duuban kiftii kan ta'e jettee diizaayinii hojjennee kennenee fi isa hojjedhu jenneen isa hojjechuudhaa naan jette isa hojjechuudhaa miiliyoonii 15 narraa fudhatte 50% miiliyoonii 15 erga fudhattee booda gara Kanaadaa deemte meeshaa bituudha meeshaa kan bitti meeshaa siree 20 qabu naa bittee dhuftee fiduudhaa deemte yeroo kana miiliyoonii 5 akkaawuntii ishiitti irratti hafee jira baankii wagaaganii ture birrichi kun ani Ameerikaan dhufee ishiinis Ameerikaa dhuftee Kanaadaa dhuftee Kanaadaadhaa maal gooti Las Vegas kan jedhan biyya qumaarii kana dhaqxe obboleettii tunatti makaaye yeroo kana biyya qumaarii kana dhaqxee birrii san jim gootee nyaachiste jechaadha birrii ani achitti miiliyoonii 10 itti kenne san faranjii san bira dhaqxee Kanaadaa san bira dhaqxee kireeditii na kenni jetteen faranjichi immoo natti dawwalee natti gwaaddanyaa kiyya baluma isaaniitiin gwaaddanyaa ta'e tagaxaxamii beetii kana kafidu anis immoo mirri miiliyoonii 10 ishiin fudhattee sii kenniti jedhee namichis eegaa jira faranjichi jechaadha biileenariidha Kanaadaa keessatti amma namicha san bira dhaqxee birrii naan kennine naan jedhe ay ani maal godhuun danda'a kan beeku hin jedheen obboleettiin ishii natti dawwalteeti obboleettumti ishii kan wajjin dhalatte Gannat Qaxalaa kan jedhan haadha jiituu jechaadha ishii natti dawwaltee dinquu naan jette hin jedheen an Ameerikaan jira Gannatii intin asteeri Itoophiyaa deemtee naan jette amma gara Itoophiyaa birrii kana fidnaan birrii miiliyoonii 5 fudhachuudha Itoophiyaa deemte ishiin edha amma deemtee jirti ganzaba kana qumaariidhaan wanna nyaatamtee fi kana beekii naan jette ani amma akkasitti akkanatti dubbattuun barbaaduun jedheen akkuma kanan jedhee waaqni misikirii kiyya ani duraan nama gaariidha cimtuudha jettee kan natti ergesti kanaafuu maaliin godhareen jedheenan birrii fudhattee jirti miiliyoonii 10 birrii biraa akkas jalaan fudhanne kaa obboleecha koo ittiin narratti cufte ishiidhaan wal lolan edha ishiin Itoophiyaa deemte asteertuun jechaadha Gannattantu naa bilbila haati jiituudha haati micayyoo tiyyaa jechaadha yeroo kanani gwaaddanyoota kiyyan qaba guddataa jedhanii ayyuu jedhanii eenyudha tokko Dirriibaa Dafarshaa jedhanii Taaddasaa Dabalee jedhanii nini dawwaleef gwaaddanyoota kiyya kana ati Ameerikaa taa'eetiin dawwalaa fi hoggaan dawwaluuf ijoollee ganzabni kiyya nyaatamee jira nitittiin na nyaattee maal jettaniin jedheen akkamitti naan jedhan hin dhufti gara Adaamaayi yoo dhuftee akkam goonaa maaloo ganzaba kiyya irraa naa fuudhaa hin jedheen gwaaddanyoota kiyya sabassabee ta'utti dawwalee hundattu yeroo kana ishiin dhuftee jechaadha yeroo kana ani maalin godhee baankiidhaan ganzaba akkan kaffalleefii hin jedheen miiliyoonii 5 kan baankiin inni dhaqxee dinquun hin kaffalii wanna jedheef hin kaffaluu jette natti dawwal meeshaa sii ajajeen jira Kanaadaan ture an obboleettiin natti himtee jirti beeksisuufa ta'u
jennaanin akadaadhaa turteen jedheen nan dhufaa birrii siifin kennaa keekii gwaddanyota kiyyaa naa kenniifiin jedheen eenyutti maaliidhaafin kennaa jette fudhadhee birrii kanas zarazzareetin dhaqeetoo akanaadhatti sii kaffalanaan jette lakkiin jedheen kanuma duraan fudhatte san irratti dubbanna haga dubbannutti haganan dhufutti birriidhaan rakkadhee liqaan ofirraa qabaa hin jedheen kanaa liqaa san dura kaffalanii haa dhufaniin jedheen miileenii 5 san gaafannaan hin kennu jettee deemte yoggaa kana miileenii 1 barbaaddaa hin jedheen miileenii 4 naa kenniif hin jedheen gwaddanyaa kiyyatti ijoollee gwaddanyoota kiyyaa san maqaa nama 4iitiin cheekii miileenii tokko minamna itti ka guyyaa dadhu miileenii 4 bichaa fudhadha keechaa fudhadhaa miileenii 1 fudhachuudha jettee miileenii 4 san naa gadhiiste jechaadha yoo kana ani ishirraa meeqan qaba miileenii 11 qaba amman dhaqee Ameerikaadhaa gaddeebi'ee mana murtiitti dhiyaadhee kana na goote kuno birrii miileenii 11 fudhattee jirti miileenii 15 keechaa gwaddanyoota kiyyaan akkana godhee manni murtii akka beeku kana gwaddanyoota kiyyaan fudhadhee jira birriin kun kiyyaa wanni wuliin naa diigamu ganzaba kiyya naa kennitu jedheetin iyyadhe ka seera jirutu jira wanna ta'eef yeroo kana mana murtiitti dubbiin laalamaa deemee jaarsummaadhaan laalladhaanuun jedhanii ishiinis birrii kiyya san irratti murtaa'ee oduu ishiin naan kaffalin amata 9 booda amma manni jarri kun waaltarratti dhiyeechee jechaadha keeziin kana fakkaata laal fiifa hoggaa ta'uu baate birrii miileenii 11 irratti hafee jechaadha 15 fudhattee 4 gwaddanyoota kiyyaanin deebisiisee 11 irratti hafe ammas eeggadheetiin makkalaakayaadhaa magaazana tokko feetee naan jedhan yoo ishiin magaazana tokko feetu mana murtiitiin duraanuu tizaaziin qabaati miileenii 2 kan baasu immoo magaazana irraa fudhadha amma miileenii 11 irraa miileenii 9 bichaan irra jira miileenii 9 san oduun eeguu omaan qabdu akkanatti dubbiin kun achiinaa fee anis ijoollee kiyyaa jedheetiin ishiidhaa dhiisee malee aniif wuliin qabaa kan hunda ragaan ibsishii jira injiinaroonni hin jirti warri na wajjin qunnamtii qaban hunduu hin jira dhugaan kana oduu ta'u soomni moo'ee har'a ani akka tabaddaayitti oduu ishiirraa miileenii 9 qabu akka hattuutitti maqaa kiyya hannaan kaastee jechaadha. haa ta'u obbo Dinquu waaltaa TV irrattis akka al tokko waaltaa TV irrattis akka himannaa dhiyeessitan dhageenya hagam dhugaadha wanni kun. Waaltaa irratti seeraan ala akka ta'e wanni hunduu adeemsimaa kan jiru sobaan akka ta'e nu ragaa qabna nullee nu gaafachuu qabdanii yoo barbaaddan baalaansii godhaa nullee gaafadhaa jennee xiyyannee oduu nu gaafatin dabruu hin danda'u miidiyaan kun nu qixxee walaa gaafannu jennaan manni murtii ka wanni godhee dabraa jira akkan dhaga'utti amma waaltallee kassasnee turree ammas jara kana immoo nan kassasa kana bichaa boti seerri addunyaa hoggaa jiraate ani soodaree irratti investimentii biileenii 2 fi miileenii 490 kan investii godhe anarra dumbulloota akka liqaa ofirraan qabu idaas ofirraan qabu yaa saba koo kana ammoo addunyaan ragaa baa wanna ta'eef ani kan bite Itoophiyaa mootummaarraa wannan ta'eef addunyaa irratti nan iyyadha seerri addunyaa hoo jiraate namni tokkolleen balaa kiyyaan waa'ee soodaree irratti akkan dubbanne godhaan jira balaa kiyyaan namni du'ee isa akkas goosise akka jedhan warri kana hojjetu kun hin barbaada wanna ta'e ani hin barbaadu ani mootummaadhaan harkaa humaan qabu ani rakkina takkan qabu yaasaan miidiyaadha malee miidiyaan nan kassasu miidiyaan narratti wanajjalu ummata kiyya dhugaa beeksifachuudha ganaa kumaatamaan hoggaa kaffidan ta'e ani bootaan kennuuf ani bootaan kennuuf maaliif saba kiyyaa jedheetiin awwaarradame siigalee. Obbo Dinquu soodareen agammaatti akkuma saamsamee jira akkami furmaan isaa argamaa harka keessaniin deebi'ee hojii eegalamoo harka isin ba'amoo yaaddoo kanatti ummata keessaa dudubbatamaa jira falli isaa hoo maali bakka kanatti. Kuni tasan ta'u siigaleeti tasan ta'u jechuun soodareen an idaa ofirraan qabu kan mootummaa gibiraan qabu baankii ofirraan qabu gabareen kan jedhan kuni sobaan akka ta'e uummanni irra ga'a ani amma har'a dubbadheedha fi moti laal oduu walqixxee nu laalchisanii be gabareen tokko gaa lafti kee kamiin ni soodaree keessaa kan qabdu dhaqeeti lachuu lafarra ejjennee dubbanna sila soba ta'uu kan beekamu be gabaree sobaatti dhiyeechani sigalee
warra kana kan jedhu kana warra amma asteet jedhu kan saba soba barbaadan kuni kan odeenyudha nafxanyaa ummata kiyya gabroomsuu barbaada ani har'an gabroomu na aman miileeni 214 abbootii abbaa muudaa abbaa gadaa abbaa duulatitti akkaawuntii kiyya kennadhee yoon ani rakkadhilleen yoon ani wareegamelleen sabni kiyya itti haa tajaajilu jedhee godhe kanammoo warra baankii keessa jira wanna beekaniif information dabarsaniif warri nafxanyaa anarratti propaganda kana adeemsisa kana ani ummata oromootiif iboti kan kennu an abbaa duulaa gadaa oromooti miileeniin kuni yoo godaansaa oole oggaa godaansa raafe jarri kun akka naa deebisu jedheetin kanatu har'a ani hattuu na godhe kan akka qamar kana fidanii dhufan sobaan kan akka asteer kana fidan tokko miileenii 11 cheekiin qaba kan jedhu sin jira laalime suuta jedhi laalime namni miileenii 11 sirraa qabu tokko akkamitti wulii dhaba akkamittiin birrii san kennaaf ani import exportiin qabu biyya alaa nigdiin qabu ani mana hospitaalati kan qabu mana barumsaati kan qabu ani kan qabu hoteela maalinni namicha sanii miileenii 11 fi minaamina walitti nufitu meelaale ummanni kiyya beekuu kan qabu kana ufdura jilaalsani kumaatamaan dhiyeechan sobni sobuma miidiyumaan dabarsita oduu dhugaa qabaate namni tokko laal amma oduu qamar dhugaa qabaate mana murtiitti na dhiyeechet narraa kaasa ani garuu akka qamar kana ani jaarsummaadhaan fixuu hin danda'a maaliif ani saba kiyya akkamittiin baddala oduu ta'e hin ta'u sabni biraa ammoo oduu dhugaa qabaate na kassaseeti dhukkee narraa kaasa garuu hin danda'an maaliif hoo jette ani takka seeran alan deemu la takka sinzirii takkan deemu seeran ala nan of eeggadha baay'ee maaliif kabaja ummaan oromooti kabaja ilmaan oromoo kabachiisuun qaba dhugaa ilmaan oromootiif mormadha malee qabeenya tiyyaa jedhee ani haajaan qabu siigaleeti haajaan qabu maal hoggaan qabeenya barbaade addunyaa kanarra bee'ani bakka hundaan biyya kiyya hin beekne garuu gadheetu nan beekne siigale ani seenaa kiyya yoo barbaadan abbaa duulaa gammadaa yaa gaafatan seenaa kiyya ugaa barbaadan maammoo gadaa kan na guddise yaa gaafatan maammoo gadaa daadhii seenaa kiyya yoo barbaadan galaasaa dilboo yaa gaafatan daawud ibsaa yaa gaafatan siigale ani garuu dhaaba tokko keessa hin jiru har dhabuma kiyya bichaa aadaa kiyya bichaa guddisuudhaan nama ka'e jechuu kiyya kanammoo kan na fuuldura ejjetu ganaa wanna biraana godha maaliif yoon ani kanatti galu gadaan haaromsa jedhee hoggaan galu lubbuun an baduun akkanarra jiru nan beeka maaliif diina guddaan qaba gizee tokko wanna tokkotti yaadachiisa yaadumame galaasan gizee tokko nu barsiisa keenyetoo galaasaa dilboo maal nuun jedha namni suni maaliif dhugaa qabna nuyi maaliif nutti tokkosaa erga dhugaa qabaanne numaa tokkosnee moolee jedha namichi tokko waraana keessaatti ka'e hinde sunis dhugaan qabaa sin gabroomsa jedhee sitti tokkosa atis immoo gabrummaa jalaa hin baay'attee tokkosta dura qaddamuudhaan murteessanii nuun jedha barnoota guddaa hoggaa nu kennutti hin jedha sitti nima garuu kan saba kiyyaa kanatu na dhibe kan qamartu na dhibe obboleessa kiyyaa baay'een jaaladha dhugaa sitti maan qamari ani qamarii gizee tokko miileenii 14 kenneef homa ganzaba inni narraa kan hin qabne maaliif hin kenneef hoggaa jette soodaree ana wajjin kaatee humna wanna dhabeefi namicha kana qarqaaruun qaba jedheetiin miileenii 14 kenneef wanna tokkorratti miileenii 14 hoggaan kennu hoggaan siin jedhe ragaan qabutti ragaa wajjiniin harka inni sin beek oduu kaadee miileenii 14 san bakka kamitti naa kennite yaa jedhu kanuma galatoos ulfaadhu galatooma